عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرت النجاة جرت والشمع عركفوني ورموني الدنيا كان قبرة جرت أنا كاس موري ماتيكي يتاتن وري جناته في سبديك أبدن كوتا ماتي وليفتانا أنا أعرفه سنين جدا يود أفتن أكاسما أبوليان كي يبقى جرتني تربين إسناتي سو أكاسما أبولا كي إنما نهيدا سو دربيا كيسات كتا غرغرا بيتي سان كيسات ركتا جران hunda isaanii rabbiin rakkoo irraa furee jaras gammachiisee nullee qalbii teenyaa haa fayyisu inshaallah bakka jirtanitti kadhannaa keessan akka amantaa keessaniitiin jabaadhaa isiniin jedha kanatti aansuun mata dureen har'aan qabadhee har'as meeshaa tokkoon qabadhee isinii dhufee asiin duratti hanga kutaa lamaa yeroo biyya gallu maal bitannee galuu qabna mata duree jedhuun meeshaalee tokko isinii dhiyeesseen ture waanuma yaada keessa kiyyaa ka'e akkasuma waan ofii kiyyaan godhe isin akka godhattan jedhee yaade kanaaf namuu waan isatti fakkaate dalagaa kanaaf har'ammoo meeshaan isinii qabadheen dhufee meeshaa bareedaa tokko kan isinittiin ulfaanne kiiloo isinittiin kaafne innis maali yoo jettan maashina buna daakuu maashinni buna daakuu biyya keenya keessatti beekamaa ta'uu baatus numatu galeeni daakee maashinas beeksifne buna keenya silaa duruu addunyaan beeyte waan ta'eef biyya teenya akkasuma bunni immoo dhugaatiin nu biratti beekamaa waan ta'eef kuni barnootaan gaafatu jechuudha kanaaf maashina buna daakuu qabadhee waan isinii dhufeef akkam faayidaa isaallee hangam ana caalaa kan beeku isinii akkasuma maashina buna daakuu kana binnee yoo galleen ufii itti fayyadamuu bira tarree akkamitti galillee argamsiifachuu dandeenya galillee argamsiisuu ni dandeenya mata duree jedhu xiqqoo takka qabadheen dhufe inshaallah na waliin turaa narraa qooddadhaa isiniin jedha akkamittiin galillee irraa ufii keenyaatti fayyadamnee galillee irraa argamsiisuu dandeenya kan jedhuuf bunni biyya keenya keessatti akkuma beekamu hin dhugamaa iddoo kamittuu magaalaa guddoo ta'e xiqqoo ta'e baadiyyaa ta'e yeroo bakka kamittuu ni dhugama haa ta'uuti numarruu inshaallah yoo rabbiin nu anjise naannawa magaalaa xiqqoos ta'e guddoo bakka hireen nu qubachiiftetti qubannetti akkamitti ufii keenyallee itti fayyadamnee waan sanirraa immoo galillee argamsiisuu dandeenya ka jedhu fakkeenyaaf maashina buna daakuu bittanii yoo galtaniin mana keessanitti itti akka fayyadamtan isin ni beeytu jechuudha kun isinittiin himamu galii akka itti isinirraa argamsiisuu dandeettaniin immoo amma yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessatti maashina buna daakuu bittanii yoo galtaniif fakkeenyaaf naannawa kaaffee yookaan naannawa mana bunaa tokko yoo kan jiraattan taatan guyyatti mana saniif yoo kan buna daayitanii qopheessitan ta'e guyyatti bunni kiiloon takkatti birrii 5 daakama birrii 5 maal biti jettanii hin tuffatinaa ka cimmis mana guuttee qunxur mana fitte akkuma jedhan sanii guyyarraa waan xiqqoo takka hojjannee yoo galii argamsiifne hirkattummaa jalaa baanii uf dandeenya jechuudha kanaaf maashina kana bittanii galtaniini yoo dandeettan lamaayyuu bittanii galtaniini hojii akkanaa irrattiin beeksiftanii bakka bakkatti yoo ittiin bobbaatan galillee irraa argamsiiftanii akkasuma deebitanii ufii keessaniifis yoo hojii kan qabaattan ta'e yeroo hunda buna dhaabuu yookaan akaa'u tumuuf hin deemtanii akka dura hawwatii teennaa yeroo takka kiiloo walakkaa yookaan kiiloo daakkattanii daayitanii achi kaayachuu dandeettanii kanaaf maashinni buna daakuu baay'ee isin fayyada jedhee qabadhee isinii dhufee anattis tolee ofiifillee ni bitadha isinillee bitadhaa isiniin jechuu barbaada akkasuma maashina buna daakuu kaampaanii meeshaalee elektirooniksii irraa bitta yeroo hedduu irraa of eeggadhaa isiniin jedhee onlaayinii marraan xalabina maaliif jennaan inni yeroo gubatu yeroo baay'ee waa balleesse badaanii beeynaman arabaa kana keessatti yeroo waan harkaa babbadan ka harban gara tokkoo ni dhaama jechuu ifaan gara tokkoo ni dhaama sababiin maali waan gubatu hedduu santu ifa gara tokkoo san gubee taraa fakkeenya kaawyaa ta'u waanuma ta'e haa ta'u jechuudha kamana ittiin qulqulleessanis haa ta'u makanasaa jechuudha kanaaf yeroo wanni of eeggadhaa isiniin jedhuuf kaampaaniilee irraa bittanirraa laaltanii deemtanii bitachuu isinii wayya onlaayinii irraa xalabuu osoo hin taane kaampaaniin meeshaalee elektirooniksii irraa xalabachuu qabdan wanniin akka maashina juusaa fi maashina akkanaa kana kaampaanii kinaawud akkasuma philips Brown kaampaanii kana sadiin irraa bitadhaa isiniin jedha kabiroollee jiru ammatti kan isinitti hime kanuma isinitti himus kanuma kanaaf maashina buna daakuu bitattan malee hin galinaa isiniin jedha inshaallah gamatu dureetti